Ayyee eenyu jedhu maqaa kee? Maqaan kiyya Jeelaan Xaayiroo Naanjaanii. Aanaa kamirraa dhufte? Aanaa Saasigaa ganda bareedduu bal'arraan dhufe. Ayyee meegaa qaama keerra miidhaa ga'eetan argaa jira. Eenyutu miidhaa kana sirraan ga'e? Kan miidhaa kanarraa gaggeessise makalaakayaadha jedhanii. Makalaakayaan kun immoo lakkoofsa 11 irraa qaba. Kan isaan wajji deeman poolisii Bilishaangulii warra tikiroota bichaadha jechuudha. Makiinaan isaanii taargaan qabu dhufanii dhukaasa nurratti bananii bakka abijaan baqachiisanii jechuudha. Makalaakaadha jedhanii garuu makalaakaa ta'uu isaanii hin beeku. Warra 11 bichaadha sirraa. Kanaafuu saba biraa kan ta'etu warra Beenishaangul Gumuz miti kan miidhaa sirraan ga'e hidhattootuma mootummaati jechuudha. Hidhattootuma mootummaati malee bilaanoo Beenishaangul osoo hin taane hidhattoota mootummaatiin irratti miidhaa gaggeessa jechuudha. Egaa yoo akkas ta'e si qofaa moo namoonni biraa si waliin miidhaman jiru? Namoota baay'een ijoolleen na biraa miidhamte bakka tana jiran hin beeku ni du'an hin beeku. Namoota baay'eedha hojii baqannee harki kiyya kun amma asitti cabaadha. An bakka achi taa'u dadhabeetiin firraa baqadhee jechuudha. Dhukaasa guyyaa dangaddaa dabartee matarayyasi sadii nurratti dhukaasanii haala ittiin bakka ganda guutuu baqachiisantu jira jechuudha. Nuti rakkoo guddoo keessa irra naannoon keenya immoo naannoo Bilishaanguliin daangaadha. Fakkeenyaaf gandi bareedduu baloo walakkaan tokko naannoo Bilishaangul jala galee mootummaan kagalchee mootummaan kanuma. Wanni isaan rakkoo nurratti gaggeessaniif ammoo poostarii Abiyyii ciran, poostarii Lammaa ciran, poostarii Juwaar ciran. Alaabaan Abaa'oodhaa Bilishaangul keessa akkamitti seenanii jiran. An fakkeenyaaf ooftuu shifeera Motooraati. Motorri Oromoodhaa baqee haara keessanii maal as keessaa godhaa jedhe. Eenyu kan hunjoo makalaakaadha. Poolisoota Bilishaangul Gumuzii jechuudha. Lafa maal asii qabdanii baqee haara keessa maaliif baqatu ooltanii hunjee makalaakaan guyyaa dheengaddaa dabartee jechuudha. Motora kiyyallee gubanii bakka tana jiraan beeku. Qabeenyi waa'ee motoraatii miti lubbuu namaatu nama baay'eedha kan hin argin bakka tana jiranii kan isaan hin beekne. Motorasiisiin guyyaa guutuu sa'aatii 6 dhukkee jechuudha. Atama miidhaan sirraa ga'eera garuu yaalaa hin arganne mootummaa bira deemtee yaala gaafattee namni asittis immoo dhufee siin gaafate jira warra miidhame warra qaamaan miidhamee jiru. Waa takka hin jiru mootummaan kunillee waa takka guyyaa tokko dhufee maal taatanii maaliif buqqaatanii nuun hin jenne. Mooratti guyyaa gaafa dhufnu ijaa dhufne. Kan nuti dhufne immoo waajjira bulchiinsa godina Wallaggaa baatee jechuudha. Isaan yuunivarsiitii galchaadhaa jedhaniituma asin nu galchanii ilaarraa rakkoon bakka waa takka hara mootummaatti wanni nu godhaman jiru. Galuu galanni qeerroodhaa hin badinurraa. Ilaarraa maatii dila kanaa qeerroodha kan nu jiraachisaa jiru malee. Waa tokko hawaasa magaalaatiif qeerroo malee waa tokko mootummaa waan kana waan nu jeen qabu. Waan takka bakka nuti mootummaa kanarraa har'as borus bakka waa takka waan abdannu hin qabnu jechuudha. Haa ta'u iyyuu ulfaadhu yaada naa kennite. Galatooma.